Abdul Jabbar madarak irratti waatee haasaa Oromootiin waan jedhu dalagatti hamileedhaan hiree bareeffachiitti naasuudha. Hiree olkaatanii waan maxxanfaniif imaanaa beekatii yoo itti xiqqaa dabalee itti bareedu hiree imaanaa halichaa imaanaa gaabichaa imaanaa falmaa mirga dhala namaa gootota ulfaata gootota hundumaa. Duuti keessi boodha akkuma shaakalli akka fakkaataansaa yoo yaadnaan gale amala nu taanaa nugaan karaa dhabe hibboo jennee dhiifna hibboon hiika dhabe ifti dukkanaaree goodaanis tabbaaree maaltu si mudate yaa Abduu Jabbaaree atoo baatee haftee akka holaa qalmaa ugaa keef kumaa kee eenyutu sii falmaa otoo ilma Oromoof furmaddiidhaa qortu bakka dhugaan badee barbaacha too joortu otoo haaran galfatiin dafqa kee haqattee akkamiin nu dhiiftee bakka kallee dhaqxee gaaffii baay'ee qabnaa nutti mi'aa turu eenyutti laatteree galme akka kee jiru galmee warra hidhamee nama falmuuf dhabe galmee warra sobaan hamlee isaanii cabe galmee xiqqaaf guddaa galmeen maaniyyeessaa eenyutti kennitee eenyu sii qindeessa gaafa hayyuun Oromoo yakka malee hidhamu karaa ba'u dhabee abdiin isaa ciramu gaafa xiqqiif morkaa Abduu Jabbaar waamu waan dhabe hin simanne waan dhabe hin simanne dadhabee hin himanne laagaan kee hin maseenne ganda ormaa hin seenne sodaa du'a lubbuu ofirraa cabsitee gumaata namummaa saba kee falmitee saba kee irra darbee saba biraas ta'u gaafa dhugaan badu garaan kee hin danda'u atoo baatee haftee akka holaa qalmaa dhugaa keef gumaa kee eenyutu sii falmaa galatooma walaloon kun walaloo lataa qaneedha lataa qanee baay'ee galatooma jechuun barbaada. Dimana gootota dimana hojjaa guddaa galateeffannaa otoo asirraan bu'iin dimana Abduu Jabbaar bira jiraachuu kenna ni mirkaneessinaa jedhan warri dhaabbata Sohumar Real Development Organization hoogganaan isaa Arab asirratti ol ba'uun daqiiqaa lamaaf waan isiniin jedhu qabaadha Arafaatiin amalee biraatee dhaabbata Sohumar Relief and Development Organization dhaabbata kichuu tokko bakka bu'ee asitti argame hojii gaggeessaa dhaabbatichaati. Inni dura Abdul Jabbaariin yaadannoo isaa waggaa tokkoffaa kabajaa osoo hin ta'in akka nama tokko akka nama haqa dhabeetti nama haqa isaa naaf falmaa ture keessaa tokko waan ta'eef galatoomii jedhaan eegee ture sun hin taane. Abdul Jabbaar anaaf hin duune ammayyuu jira miliyoona tokko caala. Abdul Jabbaar akkuma waaqoo guutuu gabrummaa didee qawwee fudhatee bosona seene Abdul Jabbaar immoo daba didee qalama fudhatee dhaddacha dharaa diige. Kanaaf dhaabbanni Sohumar Relief and Development Organization qabxiilee gurguddaa 11 irratti xiyyeeffatee kan hojjetu namoota rakkoo uumamaaf namtolcheen buqqa'an gargaaru, dubartoota dinagdee hawaasummaa irratti gargaaru, qaama miidhamtoota gargaaru, fayyaa, barnoota, bishaan qulqulluu akkasuma immoo aadaa guddisuu irratti hojjeta. Waan kana ta'eef barnoota irratti ni hojjenna. Kanaaf hireen Abdul Jabbaar
barattoota bara kan dhaabbanni kun dhaabbatee yeroo duraatiif iskoolaarshiippii biyya keessaa baasii waggaa tokko irraa kafalu cheekii qarshii 15,000 kennanii qabannee dhufe harka isiitiin akkanarraa fudhattuun affeera. Inni biraa gabaabsee wanti jechuu barbaadu galatti namni xiqqoon galateeffanne guddaa sin galateeffatu jedhan. Waa hunda dura ijoollee qeerroo qarree magaalaa Adaamaa kana duras yeroo lama waamicha naa godhani rakkoo hawaasummaa kiyyaan argamuu hin dandeenye saniif soorii isiniin jedha isin galateeffachuu barbaadu. Akka Oromiyaatti yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa kamaatiitiin ala namni godhe jiru isintu godhe galatooma. Akka Oromiyaatti abbaa haqaaf falmee haqa dhabe Abdul Jabbaariif namni godhe gammaatti jiru isintu godhe galatooma. Inni biraa wanti an jechuu barbaadu waan seenaa darbee waan baay'ee haasoftanii jirtan amma immoo waan gara dura haasofnu. Bakka jirtan kanatti mootummaan Boorisiin facaasa. Ijaarama akkana hin barbaadu waan ta'eef hayyama seeraa qabaadha. Akkuma qeerroo asiititti wal gurmeessaa mootummaa federaalaa irraa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa irraa haa ta'u orgaanaayizeeshinii tokko uummadhaati seeraa heera keessan jalatti hoggansa filadhaati walitti qabama osoo isin hin jirre salphanneeyyuu Abdul Jabbaarii waggaa tokkoffaan kabanyu Hacaaluu waggaa tokkoffaan kabanyu salphina nu oolchitanii ulfinnetu isiniin mala akka hin diigamneef immoo hundee jabaa akka qabaatuuf gadhaabadhaa seera mootummaa biyya bulchurraa furadhaa hayyama baafadhaa. Inni biraa waa'ee hireen dubbachuu barbaada. Hireen bakka Abdul Jabbaar bu'uun dirqama Abdul Jabbaar nu kenne osoo hin taane dirqama qabsoon Oromoo Abdul Jabbaar itti kufe sun nu kenniteedha. Kanaaf jecha hireef hamilee ta'uun hiree barsiisuun nuti akka dhaabbata keenyaatti gurraandhala 21,2014 erga mana hidhaatii bahee dhaabbata kana dhaabne haa ta'u garuu har'atti humna qabnu waliin madaalchifnee waa waggaa tokko finnee dhufne. Borummoo hanga hireen bakka ilmi Oromoo abbaa haadha qabu ilmi Oromoo abbaa qabeenyaa gahu geettutti immoo biraan hafu. Kun waadaadha jechuudha. Akka dhuunfaattis akka dhaabbataattis warri itti dhiyaatan hamilee isii jajjabeessa kitaaba irraa dubbistu bitaa fi hamilee ta'aa fi yoo yeroo qabaattan immoo naa bashannansiisaa isiniin jedha. Abdul Jabbaar immoo daandii Abdul Jabbaar hin du'e osoo hin taane daandii waaqoo guutuu, daandii elemoo qilxuu, daandii laggasaa wanii, daandii baaroo tumsaa, daandii akka Hacaaluun faati bilisummaa dhugaatiif hordofanii waan hordofeef ofii boohuu qabna malee Abdul Jabbaar nama bu'aniif osoo hin taane nama ittiin boonani warri sabaaf jiraate akka Abdul Jabbaaritti ol kaa'ee faasama. Hanga dandeettan hundatti garaaf osoo hin taane sabaaf ofiif osoo hin taane uummata keessaniif faayidaa yerootiif osoo hin taane mul'ata fagootiif akka jiraattan amaanaa isiniin jedha. Warri isteejii sa'aatiin dhumate jedhanii galatooma. Arafata Abubakar